Harka fuudhee kabajamtoota fi jaalatamtoota hordoftoota hiwattuubii nagartanii annagaa kooti obboleettiin keessan isinillee bakka jirtanitti nagaan jaalalli waaqayyoo isiniif haa ta'u. Guyyaa har'aa kana gara mana hiwat dhufee jira turee jira irraa turuu kootiif dhiifama guddaan siin jedha hiwati akkasuma hordoftoonni isheellee waan hangaarraa tureef dhiifama naa godhaadha. Haalli nama hin mijatu gola madaan mijirraa viidiyoo waraabuudhaaf guyyaa har'aa kana hiwatiin erga seera yuutuubii guuttee miseensa yuutuubii miseensa kaampaanii taatee turtee jirti. Kanaaf wantan tureef dursee dhiifama siin gaafadha. Hordoftoonni isheellee ati hiwati haala keessa jirru hundi keenya waliif ni hubannee yaada. Kanatti aansuudhaan guyyaa har'aa kana gammachuu ishee waliin qooddachuun dhufee hiwati koo baga gammaddee baga milkooftee baga waaqayyoon si gargaaree guyyaa gammachuu keetii geessee firii dadhabbii keetii ijaan argite. Namni tokko yoo hojjetee itti dadhabee hirriiba dhabee wanta itti dadhabee sanitti firii dadhabbii isaa argatu baay'ee nama gammachiisa. Baga gammaddee koongiraajuleeshins siin jedhee jira. Ammallee wantoota hedduu wantoota namoota hedduudhaaf fakkeenya taatee wanta biyya keetillee fayyadu akkasuma hiriyoota keetiifillee fakkeenya taatee ofiifillee hojjettee itti jijjiiramtee rakkataallee itti gargaartu akka ati hojjettee milkooftu abdii sirraa qabna. Hundi keessanuu hordoftoonni hiwat isinillee baga gammadda wajjumaani. Maaliif gammachuun ishee gammachuu keenya waan ta'eef isintu jajjabeessee har'aanis ga'ee fuuldurattis immoo akkasin jajjabeessitanii bira dhaabbattan abdii sinirraa qabaa. Wal haa jajjabeessinu wal bira haa dhaabbannu. Hiwatii koo ammas irra deebi'ee baga gammaddee baga milkooftee baga waaqayyoon si gargaareen siin jedha. Akkasuma immoo yeroo hedduu ijoollee hedduu jajjabeessita. Fuuldurattis itti fufii nama jajjabeessuun kee akkasumatti caalee cimee itti hafuufuu gaarummaan ofumaa fi namaaf osoo hin taane ofumaa fi warroota sa'aatirra jiranis bira deemuudhaan laayik sheer gochuudhaan jajjabeessii warroota mooniitillee jechuudha. Hundi keenya iyyuu walaa gargaarruu wal bira haa dhaabbannu siniin jedha. Yeroo hedduu wanta akkasiirra deddeebinee dubbanna hundi keenya iyyuu hundumaafuu iyyuu yaada koo isinitti hin dheeressu xumuree jira. Waan dhaggeeffattaniif galatoomaa. Yeroo gaarii qabaadhaa. Isinan galateeffadha. Nagaa waaqayyoo lafaa fi iddoo jirtanitti isiniif haa baay'atu. Hordoftoota YouTube chaanaalii hiwattuu akkam jirtu nagaa keessanii jirtu miti baga jiraattanii nageenyi koo kan jaalalaaf kabajaa bakka jirtanitti galaana baree gaarota qaxxaamuree waan hunda qaarii isin dhaqqabu isin jechuu barbaada. Egaa guyyaadha kan argamee jiru mana hiwattuu bitti. Mana hiwattuu bitti immoo wanti argamee fi gammachuu ishee gammachuu koo waan ta'eef gammachuu ishee irraa qoodamuu fi isinis gammachuu ishee akka gammaddanii jirtan abdii guddaa isin irraa qaba. Hordoftoonni ishee baga gammaddanii hiwattuu baga gammaddee koongiraatuleeshins jechuu barbaada. Haadha koo baay'ee natti tolee jira. Firii dadhabbii kee ijaan arguu keetti haadha koo baay'een keenya haala mijatuun mijanne keessa dhaabbanneeti kanas geenye nutti mijaa'ee nutti tolee miti. Wanti namatti hin tolle baay'ee nutu jiran waan hunduma dandeessanii kanas geetta hundumti keessanuu koongiraasiin jecha akkasuma hiwattuu baga gammaddee baga ittiin si gahee haadha koo gammachuun kee gammachuu kooti siin jechuu barbaada. Hin jalqabde malee hin xumurte miti. Kanaaf iyyuu jetteerta abbaa jechuun dirqama keeti. Jabaadhu isa kaleessa caalaa kan hojjettu ganaa si afasiin jechuu barbaada. Akkasuma immoo hordoftoonni ishee ammoo akkasii jajjabeessitan akka immoo viidiyoo ishee daawwattan beeksisa viidiyoo ishee ammoo iskiipituun godhin irra dhaabsistanii tabsistanii fi akka cinaa ishee dhaabbattan abdii guddaa isinirraa qaba. Uummanni keenya uummata hubataa fi yeroo kana keessa uummata qaroominaan fagaate jedhetumaa yaada. Kanaaf isin martinuyyuu wal gargaaruun akka namummaattis akka waaqattis jaallatamaadha waan ta'eef hiwat bira dhaabbadha. Hordoftoonni ishee yeroo viidiyoo ishee daawwattan viidiyoo ishee utuu iskiippiin godhin beeksisa ishee daawwadhaaf isin jechuun barbaada. Jajjabeessaa hiwatiin bira dhaabbadha. Akkasuma hiwatillee isa kaleessaa caala ammas waan gaarii waan adda ta'e waan nu bashannansiisu waan nu barsiisuu fi akkasuma darbee ammoo biyya keenyaaf saba keenyaaf kan sagalee ta'u namoota baay'ee ammoo kan
gara qaroominatti fidu waan addaa gara qabattee kan ufiddu abdii guddaan sirraa qaba. Hiwwattiin jabaadhu, cimii hojjedhu, abdii guddaa si biraa qaba. Duubatti hin deebi'in, isa kaleessaa yaaddeen dhiphatin, isa fuula duraa kee abjuu kee isa qabatteetti dhufte sana ilaala. Jabaadhu isiniin jedha. Fakkeenya keenya akka taatu, fakkeenya dubartoota baay'ee akka taatu abdii guddaa si biraa qaba. Fakkeenya keenyas turte caalatti ammallee fakkeenya keenya ta'isiin jechuun barbaada. Hiwwat qaalitiyya jabaadhu. Hordoftoonni ishee hundinuyyuu laayikii gochuun, sheerii gochuun, sabskiraayib gochuun hiwwattu bira dhaabbadha. Ani nama nan beekne yoo jiraate loomii tuubiidha. Guyyaadha kan argamee jiru mana hiwwattuu bitti baga gammaddeettiin jechuuf irra deddeebi'ee congratulations jechuuf barbaada. Hiwwat qaalii nama jabaadhaa. Hundumti keessan warri akka ishee milkooftanis jajjabaadha. Warri ganaa immoo gara jalaa ol dhufaa jirtanis jechuudha. Jabaadhaa, cimaa, duubatti hin deebinaa, abdii hin kutatinaa. Kan darbeetu hin taane kan dhufu ilaalaa adeemaa isin jechuun barbaada. Baay'ee isin jaalladha, baay'ee isin kabaja. Nageenyi koo bakka jirtanitti ammallee isiniif haa baay'atu. Nagaa Waaqayyoo isin wajjin haa ta'u. Baay'ee baay'ee. Yaa Waaqayyo eessan na qalaataa jireenyi kun osoo na gube ollaan koo hundumtuu qorqorroo addeessa ani maaluman balleessa. Harramoo shan balleessita, boroo shan balleessita, akkamittiin qorqorroo addeessita. Rishaniin qorqorroo addeessu lafarraa si haa balleessu. Suma walitti daddabalu lafatti gad si haa dabalu. An lafatti gad hin dabalamu maddiin kee immoo qabalamu. Durumaayyuu na qabalta isa ranaa garuu gatii kaffalta. Lakkii isaasaan baay'isinii utuun lafa kanarraa sin kaasin. Fura dubbiin keetiif kan ta'u kan dandeessuudhaan jennaan gowwaan galeeniitiidhaan.